ilmaan booran bareedumaa Oromoon tokkummaa ilmaan booran bareedumaa Oromoon tokkummaa. Farda koo yaa farda abbaa kooti farda koo galtummaa sirrateetti Farda koo yaa farda siidaa dabalee farda koo galtuu maaf sirrateetti farda koo siifan dhabee acee koo jechuudhaan sooninaaf Aadam wallee inni gurra saba keenyaatiin ga'e kan yoomuu irraanfatamuu miti. Walleewwan sooninaaf Aadam wallisan keessaa muraasa isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Waa'ee sooninaaf Aadam waa xinnoo isiniin jechuufan dhufe. Ashamaa harka fuunee ilmaan biyyaa akkam jirtan bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan kabajaa isin haa dhaqqabuun isin jedhaan mootiidha. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan chaanaala kana subscribe gochuudhaan chaanaala kana akka guddiftan kabajaadhaan isin gaafadha. Guyyaa har'aa walitti dhufeenya wal fakkeenyaa fi gootummaa Hacaaluu Hundeessaa fi sooninaaf Aadam qabanirraa waa xinnoo isiniin jechuufan dhufe. Hayyuu fi beekaa fi goota fi abbatu jabeeffata. Akkuma armaan dura jechaa ture har'as irra deebi'uudhaan beekaa fi hayyuu fi goota fi abbatu jabeeffata. Kanaaf beekaa kenna hayyuu kenna dhakaa itti darburra kabajannee guddifachuun dirqama kenna. Sooninaaf Aadam hundi keessan akkuma beektan sagalee mataa ofiitiin walaloo fi yadaloo mataa ofiitiin waa'ee qabsoo saba keenyaa irratti walleedhaan waa hedduu nuun jechaa ture. Yeroo ammaa kana dhimma waa'ee Dubaayin wal qabatee sooninaaf Aadam irratti duulli garaagaraa miidiyaadhaan adeemsifamaa jira. Duulli kun eessarraa ka'e? Maaf irratti adeemsifama? Faayidaan miidiyaan namatti duuluun qabu hoo kasaaraa fi bu'aan isaa maa inni wanta jedhu wajjin ilaalla. Turtii gaarii na wajjin qabaadhaan isiniin jedha. Mee gara wallee tokkottiin isin dabarse deebi'ee dhufa na faana bu'aa. Ilmaan booran bareedumaa Oromoon tokkummaa ilmaan booran bareedumaa Oromoon tokkummaa. Dhimma mootummaa deeggaruu fi deeggaruu dhiisuu otoo hin taane madaawwan saba keenya keessatti jiru hayyoonni keenya beektonni keenya wallistoonni keenya quuqama sabni keenya irra ture miidhaa saba keenya irra gayaa ture bifa walalootiin bifa walleetiin yeroo garagaraatti kaasaa turan har'as kaasaa jiru. Sababa kan isaan kanneen keessaa Hacaaluu Hundeessaa sababa itti ajjeefame keessaa sababa farda siidaa dabaleetiin wal qabatee isaan harreen dhufanii fardi kan kenna Oromoorraa saamame jechuudhaan dubbiin inni miidiyaa OMN irratti kaase ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaatiif sababa guddaa ta'ee jira. Miidiyaawwan ga'ee gurguddoo taphatu keessattuu miidhaa saba keenyarra ga'u keessaa miidiyaan parsantii 85 ol bu'aa guddaa taphataa jira jechaadha. Kanaan dura duulli garaagaraa karaa afaaniitiin afaan Oromoo reediyoo cabsaa afaan Oromoo reediyoo seenuu hin danda'u jechuudhaan walleewwan afaan Oromoo akka addunyaa kanatti hin dhiyaannee fi akka saba keenya bira hin geenne weellistoonni keenya kolaafamaa kan turan sababa kanaati duula miidiyaadhaan nurratti godhamaa ture. Hanga har'aatti duulli yeroo san nurratti godhamaa ture ammas saba keenya keessaa hin baane onnee saba keenya keessatti hafee jira. Ijoolleen keenya hedduun yoo argitan miidiyaa kanarratti ba'anii dubbachuu haasa'uu yaada isaanii ibsachuu ni sodaatu. Kun maal irraa ka'e yoo jettan duula yeroo dabre miidiyaadhaan nurratti duulamaa turee fi sabni keenya saba kamiyyuu gadi uf godhee uf ilaalaa ture jechaadha. Hayyoonni keenya beektonni keenya duula miidiyaadhaan nurratti godhame kana cabsuudhaan bahanii walleedhaan dubbii garaagaraa barreeffama garaagaraa nuuf dhiyeessuudhaan akka sabni kun akka sabaatti ilaalamu mirga guutuu akka saba kamittuu qabu ibsaa turan jechaadha. Hayyootaa fi beektota sagalee kana cabsanii ummata keenyaaf sagalee ta'an duula garaagaraa irratti adeemsisuudhaan kaan ajjeesuun kaan hidhuun kaan kolaasuun kaan biyyaa baqachiisuudhaan wanti garaagaraa nurratti deemaa ture har'as deemaa jira. Ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaa yoo ilaaltan farda siidaa dabalee kan jedhurraan wal qabate waa hedduutu deeme interview godhe guyyaa lamaffaa booda aceen galaafatame jechaadha. Sooninaaf Aadam haasaa isaa kana akkuma jirutti fuudhee walaloo ajaa'ibaa barreessuudhaan yadaloo fi sagalee addaa itti godhee farda siidaa dabalee siifan dhabee acee koo kan jedhu walaloo bifa addaatiin mataa ofiitii barreesse addunyaa kanarraaf ga'ee jira saba keenya irratti ga'ee saba keenyaaf dabarsee jira jechuudha. Kun wanta yoomuu onnee saba keenyaa keessaa hin baane kan yoomuu hin dagatamne gootummaan sooninaafis kanaan mul'ata jechaadha.
Hacaaluu ajjeesanis Sooninaaf bakka bu'ee walleewwan mimmiidhagoo garagaraa saba keenya biraan gayaa jira. Haa ta'uyyuu malee yeroo ammaa kana Sooninaaf Aadam irratti duula garagaraa gama miidiyaatiin irratti godhaa jiru. Kun maaliif ta'e? Goota ofii, hayyuu ofii abbatu tikfata. Sa'a abbaan gaafa cabse ollaan ija jaamsa jedhu. Sooninaaf yeroo nuti duula irratti goone diinni dhufee yoo ajjeese booda boo'ichi bu'aa tokko hin qabu jechuudha. Beekaa fi gorfachuun yoo dogongore karatti deeffachuun beekumsa malee wallaalummaa miti. Sooninaaf dogongora yoo qabaate bifa barbaachisaa ta'een gorsuun sirreessuun ni danda'ama. Haa ta'u malee isa san dhiisanii gorsa gorsuu dhiisanii duula garagaraa irratti adeemsisuun baay'ee tokko fokkisaadha. Mee ammas wallee Sooninaaf tokko jidduudhaan isin biraan ga'een deebi'a na faana tura. Tokko taanee walii galuu dadhabuu nu safuu taapha bahee barii argaa sanirraa. Tokko taanee waliigaluu dadhabuu nuuf hafa jedha Sooninaaf. Nuti ilmaan abbaa tokkooti, ilmaan haadha tokkooti, biyya takka dachee takka walitti qabna, dhiiga tokko nuti saba tokko lagaan kutaan gaaraan gandaan wal hin qoonnuuf jenneeti holola oofna haasaa duwwaa jechaadha. Garuu sabni keenya kutaadhaan lagaan gandaan gosaan wal qoonnee wal hirree wal irratti duuluu fi dhakaa walitti darbachuutti jira. Sababiin qabsoon saba keenyaa duubatti harkifatee jaarraa tokkoof walakkaadha. Sabni kun gabrummaa jalatti kufeef sababa nuti gandaan kutaan naannoon lagaa fi gaaraan wal hirreefi. Kun hanga yoomitti itti fufuu qaba. Ajjecha Hacaaluu irraa waa hedduu baranna jedhee yaadaan ture. Hidhamuu Jawaar Mohammad irraa waa hedduu baranna jedheen yaadaa ture. Hayyoonni keenya hidhamanii hangar'aa mana hidhaatti dararfaman irraa waa hedduu baranna jedhee yaadaa ture. Garuu akka an yaadee fi akka an jedhe miti. Nuti bara baraan duubatti deemuu fi doofummatti deemuu wal qoqqooduu fi wal hiruu teessoof jecha gandaan wal hirree wal qoonnee wal irratti duuluudhaan ala tokkummaa keenya cimsinee tokko taanee gara fuulduraatti deemuudhaan gabrummaa fi dirsa saba kanarratti deemsifamaa jiru jalaa baasuuf yookaan bahuudhaaf tattaaffiin nuti godhaa jirru parsantii 10 darbee hin jiru. Nuti akkuma fayyaalummaa qabnu akkuma keessi keenya qulqulluu ta'e wanta hojjennuu fi wanta dubbannu hunda ifaan ifatti baafneeti hojjechaa jirra. Duulas yeroo wal irratti duulu ifumaan walitti duulaa jirra. Kun miidhaa guddaa saba kanaaf qaba. Wanta hojjetan hunda dhoyfatanii warroonni qabsootti jiranis wanta hojjetan hunda hanga bu'aasan galmaan gaanitti dhoyfatanii hojjechuun barbaachisaa ta'ee osoo jiru wanta dalagame hunda mixii ajjeefne jedhanii miidiyaatti ba'anii dubbatanii saba kana akka duulli irratti godhamu sabaaf sablammoonni biyya keessaa akka saba kana jibban gochaa jiru. Kun hundi akkuma ta'etti osoo jiru nuti ilmaan biyyaa ilmaan abbaa tokkoo wallistoota keenya hayyoota keenya irratti gosaan kutaan gandaan wal qoonnee duula irratti duuluun barbaachisaa miti. Qabsoo goona taanaan harka tokkoon afaan tokkoon bifa tokkoon waliin kaanee qabsaa'uudha malee kutaaf gandaan naannoon wal hirraan wilii waggaa 150 biroo nutti fudhata jechaadha. Tarii sanii olis nurratti fudhachuu mala. Hayyoonni keenya guyyarraa nurraa ajjeefamu, reebamu, nurraa gidirfamu, hidhamu, kaanis biyyarraa baqachiifamu jechaadha. Bifa kanaan itti fufnaan jaarraa tokkoof walakkaa biroo gabroomuun keenya wanta hin hafnedha. Kanaaf warroonni Sooninaaf Aadam irratti duula garagaraa gootan osoo uf qusattanii tokkummaa labsitanii tokko taanee haa guddannu waliin jettanii bakka jirtanii wal jabeessitanii wal kabajanii waliin jiraanne hedduu natti tola. Maaliifuu bifa amma deemaa jirru kanaan qabsoo keenya irratti dhakaa darbuu dhakaa irratti guuruu qabsoo keenya boollatti darbinee biyyee irratti guuruu ta'a malee faayidaa tokkos nuuf hin qabu. Hayyuun kamuu ni dogongora yoo dogongore ni gorfama ni sirraa akka wallaalaati miti. Hayyuun gorfamnaan ni deebi'a wallaalaadha kan nan gorsinaa anatu hundarra beeka jedhee wanta irratti dubbate san irratti du'u jechaadha. Kanaaf Sooninaaf dogongora yoo qabaate dogongora isaarraa ni sirraa. Sirraa'uudhaaf gorsuun barbaachisaadha. Bifa garagaraatiin irratti duultanii miidiyaa irratti FB irraa fi YouTube irratti duula irratti gootanii akka booda isas diinni nyaattu gochuun faayidaa tokkollee hin qabu. Nama ofii yeroo jiru gorfachuu fi sirreeffachuun barbaachisaadha. Yoo du'e booyuun bu'aa takkaallee nuuf hin qabu. Kana du'aa Haacaaluu Hundeessaa irraa ni barra jedheen yaada. Garuu akka barruutti uumamnee irraa hoo wanta jedhu isinumaaf dhiisee jira. Mee ammas wallee Sooninaas tokko jidduun isinii buuseen deebi'a
na faana tura. Farda koo si fuudha bihaa jeekoo. Farda koo si deeffanna gaaf tokko. Ilmaan Booranaa Baarentumaa Oromoon tokkuma. Waaw, kanaa ol wanni namatti tolu eessa jira? Saba kanaaf tokkummaa namni labse akka acee fi akka sooninaaf ni jira yoo jenne akka kootti hin jiru. Hedduu wallisoota saba keenyaa keessa deemee hedduu isaanii xiinxallee qoradhee jira. Murannoo fi kutannoodhaan onnee guutuudhaan wallistoota wallisan keessaa Hacaaluu Hundeessaa fi Sooninaaf Adam nama yoomuu onnee sabaa keessaa hin baanedha. Walaloowwan mataa isaaniitii fi wadaloo mataa isaaniitiin warroota wallee wallisan keessaa Sooninaaf Adamiif Hacaaluu Hundeessaa isaan duraati. Irra hedduun wallistoota walaloo bitanii yadaloo bitanii gara gurra sabaatiin ga'u. Keessattuu biizinasaaf jecha wallisan yoo jenne dhugarraa wanta fagaatu miti. Garuu ijoolleen lamaan kun Hacaaluu Hundeessaa du'aan dhabnee fi Sooninaaf Adam har'a miidiyaa irratti duulli garagaraa irratti adeemsifamaa jiru. Onnee isaanii irraa walaloo mataa isaanii barreessuudhaan yadaloo itti godhuudhaan bifa addaatiin qabsoo sabaa kanarratti akka sabni kaka'u, akka sabni bilchina godhatu, akka sabni tokkummaadhaan ka'u, akka sabni saba kamiyyuu gad hin taane warroota godhan keessaa isaan kunniin ijoolleen qacalee lamaan kunniin warroota sadarkaa duraa irratti argamanidha. Hacaaluu du'aan dhabnee jira. Sooninaaf otoo jiru jabeeffachuun dirqama kenna. Namni Sooninaaf yeroo ammaa kana cinaa dhaabatee hin jajjabeeffanne gaafa Sooninaaf irratti rakkoon tokko gahe booyuun faayidaa tokkollee nuuf hin qabu. Kanaaf Sooninaaf ija ummataa, ija sabaa jedheeni jira. Nama kana jabeeffachuun gurbaa qacalee kana, gurbaa sagalee miidhagaa kana, gurbaa bifa bareedaa qabu kana yeroo ammaa kanatti jajjabeeffachuun cinaa dhaabachuun dirqama lamummaa, dirqama sabummaati. Chaanaala mataa isaa qaba. Walaloowwanii fi sagalee bifa addaatiin walleewwan mimmiidhagoo chaanaala isaa irratti maxxansu hedduu daawwatamaa hin jiru. 70,000, 80,000 namni nama arrabsu bifa saniin daawwatamaa jira. Walaloo miidhagoo ta'een, yadaloo miidhagoo ta'een, wallee ajaa'ibaa chaanaala isaa irratti yeroo nu maxxansu mana miiliyeenaatiin maaf hin daawwatamneef? Maaf sabni keenya saba biraatii gadi ta'a wanta jedhu gaafii kana isiniif dhiisa. Dhimma Sooninaaf Adamii fi Hacaaluu Hundeessaa hanganuma haasanii xumuruun gahaa miti. Waa hedduu jechuun danda'ama. Keessattuu jarreen lamaan kun sabaaf waa hedduu taphatan, bu'aa hedduu buusan, tokkummaa sabaa lallabanii jiru. Dhiiga isaanii dhangalaasanii, tumamanii, hidhamanii saba kanaaf waa hedduu dalaganii jiru. Keessattuu Hacaaluu Hundeessaa waa hedduu saba kanaaf ta'ee jira. Sooninaaf Adamis akkasuma gara fuulduraattis waa hedduu irraa eegna jechaadha. Kanaaf warroonni Sooninaaf irratti duula garagaraa miidiyaadhaan gootan piliis irraa dhaabbadhaan gaafii kooti. Warroonni Sooninaaf Adam chaanaala isaa hin beekne Sooninaaf dhugaa jechuudhaan chaanaala isaa dhaqaa subscribe godhaa, jajjabeessaa, gurbaa qacalee kana haa guddifnuun isiniin jedha. Waa'ee jaraa hanganuma jechuun gahaa miti. Gara fuulduraatti yoo yeroo qabaanne, yoo jiruun jiraatte waa'ee Sooninaaf Adamirraa waa hedduu isiniin jechuuf hin ta'a. Warroonni chaanaala kiyya kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedhaa. Viidiyoo kanarraa waa hedduu barattan jedheen abdadha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole, yoo isin gammachiise share gochuudhaan obboleewwan keessan, hiriyoota keessan biraan ga'uudhaan tokkummaa saba keenyaa haa lallabnuun isiniin jedha. An mootiidha kan isin wajjin ture. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Turtii gaarii, galatoomaa, babaye.